Kiyaashin guddaa galateeffannaa akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota keenya odeeffannoo biizinasii sa'a kanaa waliin an hawwii taaffasaati hanga xumuraatti nu waliin tura. Baatii eebilaa boba'aa xiyyaaraan alatti gatiin gurgurtaa qinxaaboo boba'aa haaluma duraatiin akka itti fufu ministeerri daldalaa fi indaastirii beeksise. Ministeerichi baatii bitootessaa 26 hanga eebila 30 2013tti gatiin qinxaaboo gurgurtaa boba'aa hojiirra ooluu ilaalchisee ibsa baaseen boba'aa xiyyaaraan alatti gatiin oomishaaleen boba'aa biroo haaluma duraan tureen akka itti fufu ibseera. Ministeerichi baatii eebilaa gatiin boba'aa xiyyaaraa leetiraan birrii 43 fi saantima 70 akka gurguramu kan murteesse yoo ta'u gatii baatii bitootessaatti ittiin gurguramus tureera. Birrii 5 fi saantima 5 dabalata akka qabu beekseera. Gabaa idil-addunyaa irratti gatii boba'aa jiru ka'umsa taasifachuun akka barbaachisummaa isaatti sirreeffamni akka taasifamus ibsameera. Mootummaan rakkoo qaala'insa gatii simmintoo akka biyyaatti mudatee furuu fi gatiin simmintoo murteessuun walqabatee fooyya'insi dhufaatu jira. Bakka bu'aan warshaa simmintoo naashinaalii obbo Fitsum Nugusee gatiin simmintoo dhibbantaa 67 akka dabaluu fi sababa kan ta'e hanqina galteewwanii fi rakkoo damicha irratti mul'ataa jirudha jedhan. በዘላቂነት ግን መፍትሄ ሊሆን የሚችለው furmaata itti fufiinsa qabu ta'uu kan danda'u qaamota oomishaniif ilaalcha gaarii qabaachuudha. Kunis warshaalee simmintoo humna qabaniin oomishuu akka danda'aniif haala mijeessuudha. Mootummaan tarkaanfii amma fudhateen itti fufsiisuun hordofuun simmintoo gabaan barbaadu haala gaariin akka gabaaf dhiyaatu gochuu qaba. Gama biraatiin mootummaan eeyyama babal'inaa warshaalee simmintoo duraan dhaabbatee ture fooyyessuun yeroo ammaatti warshaaleen eeyyama argachaa jiru. Kunis rakkoo damichaa furuudhaaf gahee olaanaa qaba. Nus carraa kanatti fayyadamuun iddoowwan tokko tokkotti warshaa simmintoo babal'isaa jirra. Kun cimee yoo itti fufe rakkinichi hiikkachuu danda'a. የኛም ኩባንያ ናሽናል ሲሚንቶ የማስፋፊያ ፈቃዱን ካገኙና ወደ ስራ ከገቡ የሲሚንቶ ፋብሪካዎች ውስጥ ቀዳሚውን ስፍራ ይይዛል። Rakkoon yeroo ammaatti mudates daldaltoota seeraan alaa fi malaammaltummaarraan kan dhufe akka ta'es obbo Fitsum himaniiru. ምንም እሴት ሳይጨምር ቫልዩ አድ ሳያደርግ በመካከል ያሉ ደላሎች baatiiwwan darban rakkoo mul'achaa tureef daldaltoonni seeraan alaa fi dallaalonni warshaa keenyarraa birrii 290 simmintoo bituun xiqqoo erga fagaatanii booda osoo galtee tokkollee ittiin dabalin hanga 550tti gurguruu eegalanii turan. Kana keessaa qaamonni harka galfatan hedduutu jira. Dheebuu badhaadhinaaf qaban milkeessuu fi qaamonni socho'anis as keessanii jiru. Nuti akka warshaa simmintoo naashinaalitti hojjettoota sadarkaan jiran gamaaggamuun tarkaanfii fudhanneerra. Hanga simmintoon fayyadamtoota bira ga'utti qaamonni jiranis rakkinichaaf ka'umsaa ta'anii jiru. Kana malees hojimaatni badaa fi malaammaltummaan rakkinicha akka mudatuu fi ka'umsa ta'ee jira. Mootummaan rakkoo kana arguun gara gatii simmintoo murteessuutti kan gale yoo ta'u rakkicha furuu fi kun gahee olaanaa qaba. ማኔጅመንቶች በዚህ ተጠቃሽ ናቸው። የሌብነት እና የሙስና አሰራሮች አሉ። Qaala'insa gatii zayita nyaataa irratti mul'achaa jiru furuu fi hojjechaa kan jiru ta'uu ministeerri daldalaa fi indaastirii beeksise. Ministeerri Reetaan ministeera daldalaa fi indaastirii obbo Isheetee Asfaw ministeerichi abbaa taayitaa nyaataa fi dhugaatii waliin ta'uun zayita nyaataa qulqullina isaa eeggate gatii madaalawaan fayyadamtootaaf dhiyeessuuf hojjechaa akka jiru himaniiru. Mootummaan rakkoo mudatee giddugaleessa godhachuun fooyya'insa taasisaa kan deemu ta'uu kan himan obbo Isheeteen gara fuula duraa Attis rakkoon wal fakkaataa akka hin mudanneef oomishtoota biyya keessaa deeggaruun hordoffiin kan taasifamu ta'uu ibsaniiru. Gabaasni kan riippoortara keenya Biraan Iyyaayeedha. Egaan kabajamtoota daawwattoota keenya odeeffannoon biizinasii sa'a kanaaf qabannee dhufne kan hangammaatti daawwattan ture nu daawwachuu keessaniif guddaa galatooma.